Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jenne ta'an suuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warreen dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu kallattimaan gara mata duree oduu yeroo dabrutti oduun jalqaba. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii Finfinnee fi Teelaaviif gidduutti gaggeessaa jiru yookaan gaggeessaa ture adda kutuu beeksisee jira. Balaliin biyyoota lamaan gidduutti taasifamaa ture hanga waxabajjii 22tti kan adda cite akka ta'e beeksisuudhaan yeroon itti jalqabamus yoom akka ta'e beeksisaan kan beeksisu akka ta'e ibsee jira. Oduun itti aanu dhukkubni maaree jaldeessaa Finfinnee dabalatee naannolee 6 keessatti argamu dhaabbanni fayyaa tokko mirkaneessee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummalleen waan jedhee qaba dabalata isaanii isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii Doonaald Tiraamp koraa G7 adda kutuudhaan gara Waashingtan DC kan deebi'e yoo ta'u lolli Iraanii fi Israa'el akkuma itti fufeetti jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii Finfinnee fi Teelaaviif gidduutti taasisu adda kutuu beeksisee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa kaleessa waxabajjii 16/2025 baaseen sababa waraana Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa jiruun balalii Finfinnee irraa gara Teelaaviif akkasumas Teelaaviif irraa gara Finfinnee taasifamu akka adda citu murteessee jira. Balaliin taasifamaa ture kallattii lamaaniin hanga waxabajjii 22/2025tti akka addaan citu kan beeksise yoo ta'u itti dabaluunis daandiin xayyaaraa kun rakkoo mudate kanaaf dhiifama gaafachuun maamiltoonni waajjira tikkeettii daandii xayyaara Itoophiyaa dhiyeenya isaanitti jiru akka qunnaman gaafachuudhaan daandiin xayyaaraa kun yoom balalii akka eegalu odeeffannoo haaraa akka kennu beeksisee jira. Israa'elii fi Iraan lola erga eegalanii guyyaa 5ffaaf kan itti fufe yoo ta'u gama lamaan irraayyuu miidhaan guddaan dhaqqabuu himamee jira. Ammas lolli cimee itti fufee jira. Yeroo lolli cimee itti fufe kanatti balaliin gara Israa'el taasifamu rakkoof saaxilamuu yookaan rakkoo keessa galuu waan danda'uuf rakkoo nageenya balalii irratti dhaqqabuu danda'u hambisuuf hanga yeroo murtaa'etti akka adda citu taasifamee jira. Oduun itti aanu dhibeen maaree jaldeessaa Finfinnee fi naannolee 6 keessatti mul'achuu dhaabbanni fayyaa tokko beeksisee jira. Dhibeen maaree jaldeessaa yookaan immoo Mpox magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee fi naannolee 6 keessatti akka mul'ate mirkanaa'u dhaabbanni fayyaa International Medical Corps jedhamu beeksisee jira. Dhaabbanni kun ibsa waxabajjii 13 baaseen hanga waxabajjii 10tti magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Giddu Galeessa Itoophiyaa, Hararii, Sidaamaa, Kibba Lixa Itoophiyaa keessatti namoonni 18 kan dhibichaan qabaman ta'uun mirkanaa'uu beeksisee jira. Walumaa galatti haalli dhibeen kun ittiin daddarbaa jiru ifa ta'uu dhabuun akkasumas akkaataan inni itti tamsa'aa jiru walxaxaa ta'uun yaaddoo guddaa kan uume akka ta'es beekamee jira. Hundumaafuu of eeggannoon barbaachisan akka taasifamu dhaamamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa hanga Funyaan Finfinneetti socho'uudhaan Funyaan Finfinnee godina addaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo kan argate akka ta'e isiniin gennee turre. Dabalata isaa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Funyaan Finfinnee jala godina addaa aanaa Mulootti bakka lamatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Odeeffannoo kana isiniin gennee turre dabalanni isaa waxabajjii 15/2025 haleellaa
Aanaa muloo ganda muloo faallee fi ganda muloo qarsatti raawwateen loltoota mootummaa 23 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 18 immoo madoodhaan adabee AKM 12 akka irraa hiikkate odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Har'a asirra deebi'uun funyaan Finfinnee jalatti bakkoota garaagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggara aanaa Sooddoo Daacii ganda Bacaqitti har'a barraaqan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa kana irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatiif kan lubbuu akka irratti dhaqqabsiisee fi meeshaalee garaagaraas akka irraa hiikkate odeeffannoon gara sirraa baate ifoomsitee jirti. Haleellaa raawwate kanaan loltoota 19 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'ee fi hedduu madeessuun odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Walumaa galatti kibba lixa Shaggara aanaa Sooddoo Daacii mooraa waraana mootummaati irratti haleellaa har'a raawwatameen loltoonni mootummaa mooricha keessaa lubbuun ba'an 6 qofa akka ta'an odeeffannoo achirraa baate ibsitee jirti. Dabalata yookaan guutuun oduu kanaa akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti haleellaa har'a barraaqan kaampii waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Najjoo ganda Jaabuu Mikaa'el jedhamutti barraaqan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Mooraa waraana mootummaatti seenuun haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu battalumatti addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabee hedduu immoo kan harkaan qabe akka ta'e odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Yoo xiqqaate 20tti kan siqan akka harkaan qabe dhagahamee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti yookaan immoo kan gareetii hanga kan dhuunfatti kan hiikkate akka ta'ee fi akkasumas meeshaalee loojistikii hedduus kan argate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Oduun gara waraana bilisummaa Oromootiin ga'e kana yoo fakkaatu gama mootummaatti immoo odeeffannoo argachuuf yaallee jirra. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanatti odeeffannoo gama mootummaatti argachuu yaalleen wanti jedhame kan hin jirre akka ta'e dhagahamee jira. Walumaa galatti Oromiyaa bakkoota garaagaratti lollee akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u miidhaa guddaas dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'es beekamee jira. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kora G7 adda kutuudhaan gara biyyaa deebi'ee jira. Kora G7 adda kutuudhaan gara biyyaa deebi'uun isaa immoo marii dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Israa'el jidduutti gaggeessuuf akka ture kan tilmaamame yoo ta'u inni immoo kora G7 adda kutee deebi'uun koo marii dhukaasa dhaabuu waliin qabatu dhimma sanaa oliitiif jedhee jira. Namoota pirezidaantii Doonaald Tiraamp marii eegaluudhaaf gara Waashingitan deebi'ee jedhan keessaa tokko pirezidaantii Faransaay Maakroon yoo ta'an Imaanu'eel Maakroon pirezidaantii Tiraamp gara Waashingitanitti kan deebi'eef marii dhukaasa dhaabuu eegaluuf jedhee kan dubbate yoo ta'u pirezidaantii Tiraamp immoo barreeffama miidiyaa hawaasaa isaanii Tiruuz Sooshaal jedhamu irratti maxxansaniin wanti pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon dubbate dogongora jedhee jira. Garuu deebi'uun kiyya marii dhukaasa dhaabuu waliin hin qabatu dhimma guddaa sanaa oliitiif jedhee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp maaliif akka kora adda kutuudhaan gara Waashingitan deebi'e ifa hin goone. Oduun itti aanu lolli Israa'elii fi Iraan guyyaa 5ffaaf cimee itti fufee jira. Haleellaa gama lamaaniin walirratti raawwataniin gama lamaanirraayyuu miidhaan dhaqqabaa jiraachuulleen beekamee jira. Israa'el humna qilleensaatiin tarkaanfiin fudhataa jirtu itti fufee jira. Samii Iraan to'annee jirra jechuudhaan kan ibsite yoo ta'u guyyaa kaleessa haleellaa buufata televezyiinii Iraan irratti raawwatteen miidhaa akka dhaqqabsiistes beekamee jira. Iraan illeen haleellaa misaa'eelota hedduun magaalota Israa'el irratti raawwatteen miidhaa guddaa magaalota Israa'el irratti akka dhaqqabsiifte gabaafamee jira. Har'as walitti gaarreeffatuun walitti dhaadatuu fi haleellaa dabareedhaan walirratti raawwatuulleen itti fufee jira. Lola deemaa jiru kana mariidhaan furuuf qaamonni garaagaraa dubbataa kan jiran yoo ta'es ifatti as ba'ee jidduu seenuudhaan lola kana mariidhaan furuuf qaamni sochii jalqabe hanga ammaatti hin mul'anne. Kun akkuma jirutti ta'ee dippiloomaatonni duraanii Israa'el Doonaald Tiraamp lola kana dhaabuuf aangoo qaba jedhanii jiru. Dippiloomaatiin duraanii Israa'elii fi ministeerri muummee duraanii Israa'el
Olompinkas Doonaald Tiraamp biyyoonni lamaan gara marii nagaatti akka dhufan gochuu danda'a jechuudhaan BBCtti himee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee biyyoonni hedduun lolli kun marii nagaatiin dhaabatuu akka danda'u amanuudhaan garuu as bayanii hojjetu irratti hanqinni kan jiru akka ta'es mul'ataa jira. Hundumaafuu Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.